jalqabarratti hangafoota oduu. Itoophiyaan hayyama malee meeshaa waraanaa gara bulchiinsa Puuntlaandii ergaa jirti jechuun Somaaliyaan himatte. Itoophiyaan waggoota 3 darban keessatti barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan keessaa % 3-5 qofa qabxii darbiinsaa galmeessuun isaanii yaaddoo guddaa ta'eera. Baankiin Hijiraa hooggansa isaatiif leenjii ga'umsa hooggansaa kenne. Waltajjii Musliimota addunyaalessaa 30ffaan Raashiyaatti geggeeffamaa jira. Booranatti milishoonni lubbuu dargaggeessa tokko ajjeesuun 2 madeessuun dhagahame. Amma balballoomii oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceeneera. Mootummaan Somaaliyaa meeshaa waraanaa hayyama malee Itoophiyaa irraa gara bulchiinsa Somaaliyaa kan taate Puuntlaanditti ergamaa jira jedhee akka isa yaaddessuu ibse. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa ibsa baaseen konkolaattonni fe'umsaa 2 hayyama malee meeshaa waraanaa fe'anii Itoophiyaa irraa gara Puuntlaandii geejjibsiisuu isaanii ragaa galmaa'een mirkaneessuu ibsite. Taatee kanaanis birmadummaa Somaaliyaa kan sarbuu fi nageenya biyyaaf naannawa gaanfa Afrikaa irratti balaa hamaa kan qabu jechuun ibseera. Itoophiyaan waggoota 3 darban keessatti barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan keessaa % 3-5 qofa qabxii darbiinsaa galmeessuun isaanii yaaddoo guddaa ta'eera. Qabxiin barattoota gadi bu'uu dabalataan keessumaa naannawa walitti bu'iinsa jirutti lakkoofsi barattoota qormaaticha fudhatan daraan gadi bu'uu mul'ateera. Ministeerri barnootaa Biraanuu Naggaa akka jedhanitti bara 2024 naannoo Amaaraatti barattoota qormaaticha fudhachuu qaban keessaa walakkaa qofati qormaata fudhatan jedhan. Naannoo Oromiyaa iddoowwan walitti bu'iinsi hammaatee keessattis lakkoofsi barattoota qormaata fudhatan baay'ee gadi bu'eera. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti daa'imman miliyoona 8.8 sababa garagaraan barnoota ala ta'uu gabaasni UNICEF baasee agarsiiseera. Baankiin Hijiraa hooggansa isaatiif leenjii ga'umsa hooggansaa kenne. Itoophiyaatti seera shari'aa Islaamaa bu'uureffachuun baankilee guutumaan guututti tajaajila dhalarraa bilisaa kennan keessaa tokko kan ta'e baankiin Hijiraa erga hundaa'ee yeroo gabaabaa ta'ullee qaqqabummaa isaa bal'isuu yeroo yerootti tajaajila isaa fooyyessuuf kenniinsa tajaajila isaa ammayyeessaa kan jiru baankii saffisaan guddachaa jirudha. Baankichi tajaajila hawaasaaf kennuu alatti guddinaa fi ga'umsa hooggansaaf tajaajila keessoo isaa cimsataa kan jiru yoo ta'u hooggansa isaatiif leenjii ga'umsa hooggansaa kennaa jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aas baankiin Hijiraa magaalaa Finfinnee hoteela Iskaayilaayitiitti leenjii ga'umsa hooggansaa cimsuu irratti xiyyeeffachaa korporeetii goovernaansii miseensota boordii daayirekteerotaa fi hooggantoota olaanoo baankichaatiif kennaa ture milkaa'inaan xumuruu odeeffannoo Ispaayider miidiyaan bakkicha irraa argate ni mul'isa. Waltajjii Musliimota addunyaalessaa 30ffaan Raashiyaatti geggeeffamaa jira.
Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif kan irratti hirmaattee waltajjii Musliimaa Idil Adunyaa 30ffaan Raashiyaa Mooskootti gaggeeffamaa jira. Waltajjii mariin karaa nagahaa bu'uura waliin jiraachuuti dhaadannoo jedhuun gaggeeffamaa jiru kana irratti kan hirmaatan pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa hirmaattotaaf haasawa taasisaniiru. Oduu xumuraaf qabanneen Booranatti milishoonni lubbuu dargaggeessa tokko ajjeesuun 2 madeessuun dhagahame. Godina Booranaa aanaa Miyootti kamisa darbe galgala dhukaasa humnoonni nageenyaa konkolaachistoota motoraa irratti bananiin lubbuun dargaggoo tokko darbuu jiraattonni himan. Jiraataan aanichaa Addis Istaandaardi dubbisee taatee kana dargaggoo Qaallichaa Galgaloo jedhamu lubbuun isaa darbuu fi namoonni biroo 2 madaa'uu himeera. Miseensonni milishaa dhukaasa kan banan sababa konkolaachiftoonni kunneen kafaltii kottee jedhamu qarshii 50 milishaan gaafate kafaluu didaniif ta'uu jiraataan kun ibseera.